Kanaaf tariitiin namoonni hedduu waan kana keessa yaada kana keessa galanii dhiphachaa jiru. Kana deebii argattu haga dhuma qophii sagantaa kiyyaatti nafaana tura. Mallattoo idoo balleessuudhaani koomentii irratti lakkoo tokko barreessaa. Namoota lakkoo tokko barreesse foloo taasisaa. Jalqaba irratti jechuudha namoonni sababoota garaa garaatiin cidhaan tokkodhaaf kun akkamitti uumamuu danda'a. Tokkoffaa irratti namni tokko hoggaa dhalatu cidhaan garaa keessatti uumama. Daa'imni hoggaasiin baatii 7-8 geessu cidhaan garaa keessatti uumama. Hanqaaquun jechuudha killeen. Kana booda yeroo daa'imni sun dhalattu osoo siin dhalachuuf hin ka'in cidhaan kan gadi bu'u ta'a. Gara qaama saalaa cinatti gara killee baattuu killee sanatti jechuudha. Gariin ammoo osoo hin bu'in afuudhaan tokko gadi bu'ee tokko hafee eega daa'imni sun dhalattee baatii jalqabaarra gadi bu'aa deema. Gariin immoo garaa keessatti hafeedhuma dhabamuu danda'a. Kanaaf yeroo hedduu yeroo daa'ima godhatan hatattamaan gara mana yaalaa geessu. Mana yaalaa keessatti da'uun irra filatamaadha. Wanni kun yoo garaa keessatti kan hafu ta'ee bifa dhidhiibbuudhaan bifa qalmaatiin opereeshinii godhanii akka gadi deebisan ni taasisu jechuudha doktoroonni. Kanaaf filatamaadha. Namni dhalate sun daa'imni sun ji'a jalqabaa kan gadi buuta haga ji'a 8 yoo kan gadi hin buune taa'e namni sun cidhaan tokkoon hafee jechuu dandeenya. Kana jechuun namni sun cidhaan tokkoon qaba jechuudha miti. Garaa keessatti waan hafuudhaaf jechuudha. Tokko gadi bu'ee tokko waan hafuuf. Akkasuma namoonni gonkumallee tokkuma qofaan uumaman illee ni jiru. Kan tokkumaan hafanii uumaman ni jiru jechuudha. Akkasuma sababoota infekshina qaama saalarraan kan ka'e hanqaaquu tokko qofaan kan dhukkubaan keessaa ba'e akkasuma ispoortii garaagaraatiin rakkoo garaagaraatiin kan namni keessaa baasus ni argamaa jechuudha. Wanni kun karaa kanaan kan hanqaaquu tokko qofaan kan jiraatu ni ta'a namni. Sababoota hedduuf jechuudha akkuma kaasne namni hanqaaquu tokkoon ni afuu danda'a jechuudha. Kanaaf faayidaan hanqaaquu kun qabu. Faayidaan killeen kun qabu inni tokkoffaan sanyii kormaa qopheessu, sanyii kormaa dhiiraa oomishuu jechuudha. Akkasumallee faayidaan biroo jechuudha harmoonii maddisiisu, harmoonii dhiiraa maddisiisu. Harmooniin akkuma beekamu faayidaa fedhinnaa wal qunnamtii saalaatiif nama kakaasu. Akkasuma jechuudha sagaleen jijjiiramu gara ijoolleerraa gara dargaggummaattis deemuudhaan sagaleen nama furdachuu areenni namatti ba'u rifeensi bakkoota garaagaraan nama ba'uun kun sababii killee lama qabnuuf killeen sun nu gargaara jechuudha. Dhumarratti kan wajjin laallu namoonni kun dhalchuu ni danda'u kan jedhudha jechuudha. Namoonni kun akka nama gurra tokko hin qabne yoo gurri tokko tabalaashee gurra tokkoon dhagaa. Isni garaarame yoo hanqaaquu tokko hin qabaanne kan keessatti hafu ta'e takkiin kan ciruma hin jiru yoo ta'e tokkoon sun bifa kwaalitii fayya qabeessarra jira taanaan wanti dhalchuu si dhorkuu tokkollee hin jiru jechuudha. Kana jechuun gurri tokko yoo si gurra tokkoon dhageessaa jechuudha. Dhibbaa dhibbatti akkuma nama kamiitti wal qunnamtii saalaa kee geggeessuu dandeessa. Akkuma nama kamiittuu dhalchuu dandeessa. Inni hafe sun infekshina garaagaraarraa yoo kan bilisa ta'u ta'ee jechuudha. Kana jechuun ilmoo argachuu ni dandeessaa jechuudha. Gaaffiin kun yeroo hedduu waan dhufuuf an viidiyoo irraa dalaguuf dirqame thank you galatooma koppiliinki share godhuudhaanii namoota hedduu bira akka geessan abdiin isinirraa qaba. Thank you galatooma.